Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Paartiin Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP'n walgahii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo riifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasawun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen jimaata dabre kana ittaanaa durataa ODP fi ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa asoosistee turte. Falaasama da'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan mariif leenjii waa'ee falaasama da'amuu Adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu. Ammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaadhumanii sii kennaa. Wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kanan tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin ta'a kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture. Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo? Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biratoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun gandarraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamiif akkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'uutu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture. Yaada akkasii kun kan keessan qofa moo kan yaada keessan deeggaran jiru? Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira. Walgahii Addawaawii irratti baquu paartiilee ilaalchisee argamtanii turtanii walgahii sana attam akka turetu waa maxinoo natti himtanii. Isa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon deemsa kana keessatti maaltu ta'ee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedheetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqabarraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada addaati kan ani qabu. Jalqabumarraatii kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjannoodhuma kootiin kanaa ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana uummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goonee ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1 2 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaafiyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo ce'umsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin nu mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo ce'umsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperimenti goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuun nurra jiraata. Inni lammaffaan maakiroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'insi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'uun nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammumarraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhuun nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istirateejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun
akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni konfiidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu. Ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalame ta'uunsaa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas piroojeektiin kun piroojeektiin narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiiti maatittiin hoggantuyyuu qalbiin ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol inteenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojeektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyu faatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu mibbisheessuu barbaada. Sana qofa otoo hin ta'in inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti. Anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya hin barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane. Amma yeroo kana keessa dhaabannee waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata. Wanti kun nu baasamoo nun baasu nuu tahamoo nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti. Anumaafuu hin galle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin amanu. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun hin nu miidha jedhee dhagahamni ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas hamma naagalutti ittiin amanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kanan ba'e. Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema? Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofa otoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Waanumani yaa'ii engadda taasifame kanarraa sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon isaa irratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsadhee yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa jedhee yaada. Obbo Lammaa Magarsaa Riippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeerii ittisaaf ittaanaa dura taa'aa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nuu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa. Fayyaa ta'e. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii ittaanaa dura taa'aa ODP'f ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf har'a paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktaar Jamaaltuu haasofsiise kunooti. Obbo Fiqaaduu gaaffiif deebii keenya har'aatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii guyyaa kaleessaa itti aanaa hoogganaa ODP dhaaba ture jechaadha yookaan ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin wal qabatee
kan fudhachuu hin dandeenyee fi komiirraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqaba carraasini kenna. Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhuma xumura kallattii fi murtoon kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa hawaasa irratti magaalaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifamee bu'aa qorannoo sana irratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffamee akka makamu kan jedhu kallattii kaa'ee ture mana mariitiifis jechaadha.